hordoftoota keenya kun bari miidiyaa neetworkiidhaanis Abdul Hakim Ahmed guyyaa har'aa immoo haala adeemsa yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti deemaa jiru keessattuu immoo ajjeechaalee fi daraaraa ilmaan Oromoo irra kutaalee Oromiyaa gara garaa keessatti irra gahaa jiru irratti yaadata tokko isin biraan gahuu fi kunis maal isin fakkaate haalli amma Oromiyaa keessa deemaa jiru waan akkaan hedduu takka nama yaadessaati. Ilmaan Oromoo maqaa shanii deeggartan jechuudhaan ajjeefamaa jiru, roorrifamaa jiru, dararamaa jiru, hidhamaa jiru. Kun immoo mootummaan dhufaa darbaan ilmaan Oromoo maqoota gara garaa itti moggaasuudhaan ajjeesuun isaa waan beekamaadha. Har'as mootummaan caasaa nageenyaa mataa isaa osoo qabu ummata Oromoo ummata nagahaatii fi ummata hidhate yookaan immoo hidhattoota shanii jedhee osoo addaan baasuu danda'u ummata nagahaa ajjeesuu fi dararuun waan baay'ee ummata Oromoo dallansaa fi qabsoon Oromoo daranuu galmaa akka hin gahin waan nama kakaasaati. Dhiheenya kana akkuma waliin argaa jirru godina Baalee Diinshootti konkolaachisaa Saadiq ajjeesuun isaa mootummaan anaa miti nama isa wajjin yookaan immoo konkolaachisaa gargaara wajjin wal dhabe jechuudhaan ajandaa yeroo gara garaa immoo reeffichi qoratamaa jira jechuudhaan ummata burjaajessaa jiraachuun isaa waan ifa galaadha. Kun mootummaan ilmaan Oromoo bifoota gara garaatiin akka ajjeefaman akka hidhaman akka torchii tahan akka qabeenyi isaanii saamamu yeroo gara garaatti godhamaa jira. Kuni dhaabbachuu dhabnaan immoo daranuu qabsoon Oromoo gara birootitti akka ceetu wal naman gaafachiisu. Qabsoon Oromoo baroota dheeraa yeroo geggeeffamaa turte keessatti qabsoo isaa qeerroo fi qarreen itti wareegamanii lubbuu fi qabeenyas itti dhaban. Har'as bifti sun haaraatti deebi'ee wareegama biroo qabsoo Oromoo gulantaa birootiin yookaan immoo gulantaa barbaachisu ilmaan Oromoo du'aa fi ajjeecharraa akka baraaraman gochuuf qabsoon biroo Oromoo akka barbaachisu waan mul'isaa keessaa tokko gochaan mootummaa yeroo ammaa kun raawwachaa jiru ifa galaadha. Egaa kutaalee Oromiyaa gara garaa fakkeenyaaf kutaalee lixa Oromiyaa irratti Wallagga irratti ajjeechaan gara garaa ni raawwatama. Haa ta'u hidhattoonni shaneedha naannoo san keessa bal'inaan waan socho'aniif wal fakkaata. Naannolee gochoonni akkasii qaamonni hidhatan hin sochoone keessatti ilmaan Oromoo qabsoo karaa nagaa osoo geggeessan ajjeefamuun waan hin taane waan hin fakkaanne hin fakkeessinaa jechuun gaariidha. Hammas godina Baalee magaalaa Gindheer keessatti hidhaa fi hidhaan akka hin taane bal'inaan guyyoota lamaan darban kana keessa guyyaa har'aa dabalatee ilmaan Oromoo irratti deemaa jira. Bulchaan aanichaa dhimmoota amma deemaa jiru kana ni haala jechuudha. Maddoonni qabataman naannoo sanirraa arganne immoo gochoonni kun qabatamatti kan naannoo san keessatti deemaa jiraachuu ifaan ifatti mul'isaa jechuudha. Qabsoon Oromoo yoo akka deemu barbaadame qabsoo karaa nagahaatitti mootummaan ka amanu taanan ajjeechaan reebichaa fi hidhaan ilmaan Oromoo irraa yeroo gabaabaa keessatti dhaabbachuu qaba. Warroota qabsoo karaa nagahaa geggeessina jedhaniif karaa nagahaa banamuu qaba. Warra qabsoo hidhannootti amanna jedhaniin qabsoo hidhannoo isaan amanan wajjin mootummaa wal qabee abbaan kufee abbaan ka'ee ummanni Oromoo nagaa argachuu qaba. Kanaan alatti immoo ummata nagahaa kaleessa qabsoo godhaa ture qeerroo fi qarreen Oromoo itti cabtee itti baqxee 4 kiiloo isin seensifte har'a deebisanii rukutuun har'a deebisanii roorrisuun har'a deebisanii jireenya hin taane keessa isaan jiraachisuun waan hin taane ummata kaleessa qabsaa'e san har'as deebi'ee qabsoo haaraa akka inni geggeessuuf
qabsoo haaraa kinni godhuuf karaa isaa godha. Ummanni kan barbaadu gaafii mirgaa isin gaafate, gaafii seeraa isin gaafate, gaafii heerawaa isin gaafate, gaafii abbaa biyyummaa Oromoo isin gaafachaa ture, gaafii magaalaa Finfinnee isin gaafachaa ture, gaafii afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u isin gaafachaa ture, gaafii saamichi Oromoo fi Oromiyaa irraa dhaabbachuu qaba, lafti Oromoodha diinan saamamuu hin qabdu kan jedhu isin gaafachaa ture. Kun immoo hanga ammaatiitti deebii hin arganne. Inumaayyuu magaalaa Finfinnee keessatti naannoo Boolee jedhamutti saamichi lafaa waan waggaa 27 mootummaan wayyaanee hin godhin haaraatti saamamaa jira jechuudha. Maaliif akka tahaa jiru waan nama dhibaati. Kanaaf mootummaan ariitiin nageenya ummataa tiiksuu qaba. Nageenya ummataa tiiksuun immoo umrii mootummaa kanaa dheeressa malee umrii mootummaa kanaa hin gabaabsu. Nageenyi tiikfamee warroota silaa mootummaa isaa ta'u caasaa mootummaa keessattuu poolisiin addaa haaraa leenji'an hamatamaa jiru hangam akka dhugaa ta'es waan ifaa miti. Caasaa ofii sirreeffachaa keessattuu keessi mootummaa mataa isaatiif akka rakkoo qabu ifa galaadha. Mootummaan gariin yoo dhuguma ummataaf ka hojjetan taate gariin immoo ummata irratti hojjechaa jiraachuunis odeeffannoon argataa jirru ni ifoomsaa jechuudha. Maaliif qaamni tokko mootummaa keessa taa'ee mootummaa nyaachaa akka jiru, qaamni kun immoo mootummaa akka ariitiidhaan ummata kana gara fuulduratti tarkaanfachiisuuf socho'aa akka jirus odeeffannoon garagaraa ni deemaa jechuudha. Haa ta'u ummataaf nagaha kennuun isa duraati. Dimokiraasiin duraa lubbuudhaan jiraachuudha. Ummata lubbuun jirutu ummata nagaha qabutu gara fuulduratti gara badhaadhina jedhamuttuu cehuu danda'a. Ummanni nagaa hin qabne, ummanni ajjeefamaa jiru, ummanni toorchii tahaa jiru gara badhaadhinaa yookaan immoo gara guddinaatitti ce'aa jechuun waan nama dhibaati. Kana akka gaariitti hubachuu qaba mootummaan. Yeroo gabaabaa keessatti ummata Oromoo boo'icharraa dhaabuu qaba. Kuni ta'uu baannaan ummanni qabsoo isaatitti haaraatti deebi'a. Ka ummata Oromoo immoo qabsoo isaa hoongesse dhaaba siyaasaa Oromooti. Ummanni kanas akka gaariitti hubatee hiriira bahu keessatti itti gaafatamummaa qaama irraa qabu, itti gaafatamummaa dhaaba tokko yookaan qaama beekamaa tokko yoo hin ta'in hiriira bahaa jedhaniif hiriira baatanii lubbuu keessanis hin dhabina. Maaliif dhaabni siyaasaa Oromootis akkuma mootummaa gabroonfataa jennuun kana warra Oromoo gabroomse keessaa isaanis tokko ta'uu hin danda'an kursiidhaaf wal fixan. Kanas ummanni Oromoo beekatee hooggana waaltawaa Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhihaa hoogganee roga tokkotti geessisuu danda'u barbaada malee ummanni Oromoo hooggana kursii barbaaduuf qabsoo akka godhuu hin qabnes asumaan dhaamsa dhaammachuu barbaada. Hooggana kursii barbaadu osoo hin taane hooggana mirga Oromoo kabachiisuuf qabsoo godhu wajjin dhaabbachuun dirqama isinirratti ta'uu qaba. Qeerroo fi qarreen Oromoo jechuu barbaade waan hordoftaniif galatooma.